yommutti egaa ashara magariisaa dhufe biqilaa kana dhannee dhaabaa jirra. Miillanna naafate malee sammuun naafan. Maaliif biqilaan qilleensa gaarii qaba. Yoo biqilaan hin jirre bokkaan namaan roobu. Qilleensi gaariin namaan dhufu. Kanaafiyyuu biqilaan kun immoo yoo gabaatti ba'es inni kunis gabaadhaaf bu'aadha. Yoo nyaatames nyaataafis bu'aadha. Kanaaf inni miilla dhabeedhee lafa namaa keessaa naaf fuudhee bahee dhufe. Horii irraa tissinee waan biqilaa kanatti gosu waan biqilaa kanatti bu'u irraa dhowwinee biqilaa kana tajaajilaan gahuu qabna. Biqilaan kun lama faayidaa adda addaa qaba. Dhaloota itti aanuuf illee baay'ee faayidaa guddaa qaba. Sababni isaas gaaddisaaf illee kan illee nyaataafis oolan illee jiru egeree abdii dhalootaa waan dabarsuuf kunuunsuu qabna. Bara ammaa kana marsaa 8ffaa kana immoo itti amannee nu fayyadamneetu bu'aa isaa arginee biyyeen keenyas deebinee ofiima keenya itti hojjennee biyyee keenya gabbachiisnee amma itti daballee biqilaa kana immoo kunuunsaa irraa jechuudha nu fayyadamne. Anaafis na fayyada dhala koo egeriitiif borii keenya biyya keenyaafis bu'aa guddaadha jennee itti amanneetu hojjechaa irraa jechuudha. Namni qaama qabaates qaama dhabus hojjechuu hin danda'a. Akka kootti yeroo baay'ee ufuma kootiin baargamoo ta'es ofii kootiin dhaabbadhee ittiin hojjechuu danda'a. Waddeessarraa hojjetamuu kan barbaachisu ofii kootiin dhaabbadhee biqiloota garaagaraa ofii kootiin hojjetadhee faayidaasaa ofii kootiin waan argee jiruufan har'as uummata wajjin nan hojjedha abdiin qaba. Kanaan dura faayidaasaa argadheera waanta ta'eef har'as uummati koos fayyadamaa waanta ta'uuf qaamni koo ana uummata biraa nan hambisu nan hojjedhadhee abdiidhaan kaayyoodhaan duukaa jira. Guyyaarraa lafa hektaara 1730 irratti biqilaa miliyoona 4 qabxii tokko haala qabatamaa aanaa keenyaatiin dhaabuudhaa fi bara kana dhaabuudhaa wajjin wal qabatees marsaa 8 haala qabatamaa aanaa keenyaatiin uummata nama 55,000 ol ta'u saayitii 80 irratti dhimma egeree biyya kanaatii fi ashaaraa dhalootaa kaa'u waan ta'eef qaama miidhamaan sadarkaadhaan jiru. Maanguddoon jaarsoliin biyyaa hojjetaan mootummaa daldalaan abbaan qabeenya isaallee tun qutatiin guyyaarraa bahee ashaaraa isaa keewwateetii kan jiru. Dhaabbiin guyyaa tokkoo nuyi har'a dhaabnu miliyoona 45.8 kan ammoo hawaasaa miliyoona 1.5 ta'uuf isaa oli kan hirmaachifnu lafti nuyi irra dhaabnu bara kana hektaara 18,000 isaa ol kan ta'udha. Biqilaan bosonaa akkuma beekamu madaala qilleensaatiif qofa kan oolu ture. Amma garuu kan kanaan duraarraa bifa adda ta'een kan dhaabaa jirru bara kana kan nyaataaf oolan biqilaa gosa adda addaa muduraa adda addaa dhaabaadha kan jirru abukaadoo paappaayyaa kanaaf kan kana fakkaatan maangoollee itti daballeeti kan dhaabaa jirru kan kanaan duraarraa kan adda godhu biqiltuu dhaabnu kanarraa uummanni keenya galii argachuutu irra jira. Dinagdee isaas ittiin guddifachuu qaba waan jenneef hawaasni gita adda addaa faayidaa irraa argate kana beekee eeguuf kunuunsuu qaba. Kan dhaabe kana kunuunsuu qofaa immoo miti kan kunuunsee fi kan dhaabe kanarraa immoo fayyadamummaan isaa mirkanaa'uu qaba akka fayyadamu gochuudhaaf kan hojjetaa jiru.